osoo addunyaan hin beekin Iraan lafa jalaa iddoo namni shakkinetti magaalota misaayilaa ijaaraa jirti. Har'a ragaa basaasaa Israa'el saaxileen Iraan sodaa haleellaa Trump FM Israa'el ofirraa qolachuuf jecha misaayilota ishee gara holqa lafa jalaa bunkers jedhamutti icciitiin guuraa jirti. Garuu oduun sodaachisaan kana miti. Muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun faayila basaasaa haaraa fi sodaachisaatiin qabachuun gara Trump fiigee jira. Ragaan kun akka mul'isutti oomishni misaayilaa Iraan sadarkaa boombii nuukileeraarraa gadi hin aanneerra ga'ee jira. Kana qofa miti harki Chaayinaa keessa jira. Iraan gargaarsa Chaayinaatiin misaayilota 8,000 horachuuf karoora baafattee jirti. Amma gaaffiin guddaan Israa'el dura tarkaanfii fudhatti moo Iraantu haleellaa durfannaa raawwata? Sa'aatiin xumuraa dhiyaatee jira. Nutis seenduubee lola kanaaf icciitii misaayilaa haayiparsooniikii Iraan qabannee dhufnee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Hoogganaan olaanaa Iraan Alii Khamenei hooggantoota waraanaa beekamoo hundaa tasaa aangorraa kaasanii jiru. Bakka isaanii jeneraalota eenyummaa dhokataa qaban kan addunyaan hin beekne muudanii jiru. Sababiin isaa waraana guyyaa 12 kan waxabajjii 2025 keessaa raawwatamee fi ajjechaa hooggantoota gurguddoo sanaa duuba jira. Iraan amma tarsiimoof dhoksoo hordofaa jirti. Gama biraatiin basaasota Mossad biyya keessaa qulqulleessuuf namoota 7,000 ol hidhuun murtee du'aa dabarsitee jirti. Jeneraalonni haaraa muudaman kun eenyu fa'i? Gabaasaaf xiinxala isaa qabannee dhufnee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin. Yooyyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Giddu galeessaa keessaa yeroo ammaa kana callisii sodaachisaan tokko bu'ee jira. Garuu callisi kun nagaa osoo hin taane qophii lola guddaadhumaati. Icciitiin irraa saatalaayitiin saaxilame kun jijjiirama tarsiimoo waraanaa isa hunda caalaa sodaachisaa ta'edha. Iraan yeroo jalqabaatiif buufataalee misaayilaa ishee gurguddoo kanneen lafarra turan guutummaatti dhiistee gara magaalota misaayilaa lafa jalaatti galchiteetti. Maaliif amma lafa jalatti galchitee? Deebiin isaa immoo seenaa dhiyeenya kana raawwatame tokko duuba jira. Meem gara duubaatti deebi'uun waxabajjii darbee baha giddu galeessaa keessatti taatee mul'ate haamillannu waraana hamaa waraana guyyaa 12 jedhamee moggaafamee geggeeffamee ture. Guyyoota sana keessaa Iraan diina ishee Israa'eliin jilbeenfachiisuuf jecha kuusaa misaayilaa ishee keessaa qabduun 2,000 turan keessaa misaayilota 500 ol walirraa hin cinne roobsitee turte. Taateen kun Israa'eliin naasuu guddaa keessa galchee ture. Sirni ittisaa qilleensaa Iron Dome jedhamu waraana guyyaa 12 sana keessatti qormaata guddaa mudate. Israa'el misaayilota Iraan hedduu fashilsiisuu dandeessee turte. Waraana sana booda humna qilleensaa Israa'el tarkaanfii fudhateen buufataalee Iraan hedduu barbadeesse. Kanaanis kuusaa misaayilaa Iraan inni 2,000 ture gara 1,000 gadiitti akka bu'e tilmaamamee ture. Israa'eliif injifannoo fakkaatee ture garuu dogoggorri guddaan asirratti uumame. Iraan waraana sanarraa barumsa guddaa fudhatte. Lafarra taa'uun akka hin baafne hubachuun gara holqa lafa jalaatti galuuf murteessite. Har'a ragaan basaasaa Tel Aviv argachee akka mul'isutti Iraan misaayilota ishee afaan gara baha biyyattii iddoo haleellaa Israa'elii fi Ameerikaa hin saaxilamnetti dabarsaa jirti. Iddoo kana immoo holqa gadi fageenya qabuu fi boombiiwwan bunker booster jedhaman dandamachuu danda'an ijaarteetti. Wanti hunda caalaa nama naasisu ammoo Iraan lafa jalaa osoo hin beeyin kallattiidhaan misaayilaa gara qilleensaatti dhukaasuu kan dandeessisu teekinooloojii haaraa diriirsuu isheeti. Muddamni baha giddu galeessaa sadarkaa hamaarra ga'ee jira. Qophiin waraana lafa jalaa fi lafarraas saffisaan deemaa jira. Baasni basaasaa Israa'el saaxilee akka mul'isutti Iraan tarsiimoo waraanaa ishee guutummaatti jijjiiraa jirti. Sodaalee tasaa Israa'el yookaan Ameerikaan raawwatamuu danda'u ofirraa qolachuuf jecha Iraan buufataalee misaayilaa baalaastikii ishee gara keessoo fi baha biyyattiitti iddoo haleellaaf hin saaxilamnetti dabarsuu eegalteetti. Ijaarsi kun buufataa qofa osoo hin taane magaalota misaayilaa lafa jalaa kanneen meeshaalee dho'insaa jajjaboo dandamachuu danda'an of keessaa qabu.
Iraan teknooloojiin ijaarsa lafa jalaa kanaaf meeshaalee waraanaa ammayyaa argachuuf Chaayinaa fi Raashiyaa darbees Paakistaan irraa gargaarsa gaafachuun isheetu barame. Akka ragaan basaasaa Tellaaviv jedhutti Iraan misaayilota ishee Hebsuliim lafa jalaa keessa dhoksuun lafa jalaa kallattiin gara qilleensaatti dhukaasuuf qophii xumuraa jirti. Muddamni kun osoo kanaan jiru muummichi ministeera Israa'el Benyamin Netanyahuun ragaa basaasaa haaraa fi sodaachisaa qabatee gara Ameerikaa Filooriidaatti imaluuf qophaa'aa jira. Kaayyoon imala kanaa pireezidaantii Doonaald Tiraampiin argachuun ariitiin oomisha misaayilaa Iraan sadarkaa to'annoo ala ba'uu isaa itti agarsiisudha. Akkam qondaaltonni Israa'el jedhanitti baay'inii fi humni misaayilota Iraan oomishaa jirtu balaan isaa boombii nuukileeraa xiqqoo wajjin walgitaa. Netanyahuun ergaa ifaa Tiraampiif qaba. Yoo Ameerikaan waliigalteedhaan piroojektii kana dhaabsisuu dadhabde Israa'el tarkaanfii fudhachuuf dirqamti. Suuraan saatalaayitii dhaabbanni Planet Labs jedhamu ESS warshaaleen oomisha misaayilaa Iraan kanneen kanaan dura leellaa Israa'eliin barbaadan amma saffisaan deebi'anii ijaaramuu isaanii mirkaneesseera. Ogeeyyiin akka jedhanitti warshaaleen kun humna guutuun yoo hojii eegalan Iraan jeetti misaayilota dhibbootaan lakkaa'aman oomishuu dandeessi. Iraan gama isheetiin oomishni misaayilaa dhimma mariif dhiyaatu miti. Mirgaam of tiksuuti jechuun jabeessitee dubbatte. Garuu Israa'el wanti sodaatu inni guddaan harka Chaayinaati. Waraana kanaan dura waraana guyyaa 12 jedhamee waamamuun kaawwata bajjii 2025 keessa ta'e irratti Iraan misaayilota ishee 2000 turan keessaa 500 ol Israa'el irratti dhukaasee turte. Amma kuusaan ishee gara 1000tti gadi bu'us gargaarsa teknooloojii Chaayinaatiin kuusaa sana gara misaayila 8,000tti ol guddisuuf karoorfatteetti. Chaayinaan meeshaalee teknooloojii ammayyaa dhiyeessuun yeroo oomishaa baay'ee gabaabsaa akka jirtu gabaasni Israa'el ni mul'isa. Tarreen misaayilota Iraan qopheeffachaa jirtus Israa'eliin hirriba dhowwee jira. Isaan keessaa misaayilota baalastikii akka Ashiyaa Bisirii fageenya kiiloomeetirii 1,300 Qadar 110 fageenya kiiloomeetirii 1,600 Fattaawwan kan haayipaarsonikii yookaan saffisa sagalee olii deemuu fi ittisa qilleensaa kamiyyuu cabsuuf dandeettii qabu keessatti argamu. Dabalataan misaayilonni kruuzii akka Abuu Maadii fi Uzeefaam kanneen fageenya kiiloomeetira 2,000 deemanii fi adaraan argamuuf ulfaatoo ta'an kuusaa Iraan keessaa qooda guddaa qabu. Israa'el misaayilota kana waraana guyyaa 12 sana irratti amma tokko rukuttee barbadeessitus Iraan amma humna dachaatiin deebi'aa jirti. Dhumarratti mariin Tiraamp fi Netanyahu kan torban dhufu ta'u reebaa giddugaleessaa kan murteessu sa'aatii xumuraa ta'uu mala. Israa'el gama tokkoon Iraan of ijaaraa jirti jetti. Gama biraatiin ammoo Iraan Israa'el naaleelti jechuun sodaachuun dursitee tarkaanfii haleellaa duraa akka hin fudhanne yaaddoo qabdi. Hooggantoonni Tellaaviv Iraan yeroo ammaa deebii kennuu mannaa humna ishee ijaarrachuu fi deeggarsa Huusii fi Hizbullaa cimsuu irratti xiyyeeffachaa jirti jedhanis dogoggorri qorannoo basaasaa xiqqoon lola guddaa fiduu akka danda'u akeekkachiisanii jiru. Netanyahuun hayyama Tiraamp irraa argatee oomisha Iraan kana daaraa gochuu barbaada. Tiraamp ammoo daldala siyaasaa isaa xumuruuf yaala. Addunyaan ammoo sa'aatii xumuraa kana yaaddoon eegaa jirti. Tarsiimoon eenyummaa dhoksuun Alii Kaameneef sodaa basaasotaa. Iraan yeroo ammaa kana haala murteessaa ta'een of qopheessaa jirti. Teheraan yeroo wajjin fiigicha jabaa keessaa kan galte yoo ta'u waraana guyyaa 12 jedhamee waamamu kan waxabajjii 2025 keessaa ishee mudatee sanarraa barumsaadhaan fudhatteetti. Iraan humna waraanaa ishee kan barbadaa'e deebistee ijaaruu fi shaakala waraanaa geggeessuu qofa osoo hin taane tarkaanfii haaraa addunyaa dhibee fudhatteetti. Kunis hooggantoota waraanaa beekamoo ta'an gara duubaatti deebisuun hooggantoota haaraa eenyummaan isaanii dhokkataatiin gara fuula duraatti fiduudha. Ayatollah Ali Khamenei torban darbe keessaa muudama waraanaa icciitii kan geggeessan yoo ta'u kaayyoon isaa inni guddaan galii namoomaa Israa'eliif saaxilame xiqqeessuudha. Jijjiirama kana keessatti hogganoonni waraanaa haaraan gara aangootti dhufanii jiru. Isaan keessaa Jeneraal Baaman Baamraadiraam ajajaa humna qilleensaa haaraati. Jeneraal Ali Rezaam Ilhamen ajajaa ittisa qilleensaa waloo fi Jeneraal Ali Jaanshayin ajajaa humna lafoo ta'uun muudamanii jiru. Wanti addaa muudama kanarratti mul'ate jeneraalonni kunniin hogganoota isaan bakka bu'an akka Hamed Vaidii fi Sabaay Farad wajjin yoo wal bira qabaman miidiyaa fi siyaasarraa baay'ee fagaatoo fi eenyummaan isaanii kan hin beekamnedha. Biyyoonni lixaafam Israa'el akka xiinxalanitti Khamenei ta'ee jedhanii namoota siyaasaa dhiisuun ogeeyyii dirree waraanaa kanneen suuraan isaanii hin beekamnee fi
hordofuuf ulfaatootaan filatanii jiru. Sababni jijjiirama kanaa sodaadhaan waraana guyyaa 12 kan waxabajjii 2025 keessa raawwatame irratti Israa'el mataawwan gurguddoo waraana Iraan funaanteem ajjeesetti. Hogganoonni akka Chief of Staff Muhammad Baqir, ajajaam eegdota warraaqsaa Hussein Salaamii fi kanneen biroom haleellaa qilleensaan dhawamanii jiru. Innumaayyuu namni bakka bu'aatee muudamee Ali Shadmaaniin erga muudamee guyyoota muraasa booda ajjeefamuun isaa Tiraan keessatti naasuu guddaa uumee ture. Kanaafuu kaamenen amma tooftaa hogganoota dhokotoo fayyadamuun Israa'el namoota kanaan adda baafattee ajjeesuuf yeroo dheeraa akka itti fudhatuu fi kaffaltii guddaa akka ishee gaafatu gochuuf murteessanii jiru. Gama biraatiin Iraan waraana sana booda keessoo ishee qulqulleessuuf duulaa eegalteetti. Odeeffannoon iccitii waraana Israa'el harka galuun isaa waan ishee naasiseef sakatteensaa Mossad biyya keessaa irratti xiyyeeffatteen namoota 700 ol to'annoo jalaa oolchiteetti. Ragaan akka mul'isutti namoonni kun basaasummaa oomisha diroonii irratti danqaa uumuu fi hojii basaasaatiin shakkamanii jiru. Akkasumas baatii muddeem 2025 keessaa namoota basaasota Israa'el jedhamanii shakkaman irratti murtee du'aa dabarsuu fi raawwachuu eegalteetti. Iraan amma humna waraanaa ishee qofaa osoo hin taane sirna basaasaa fi hoggantoota ishee dhoksuun lola ittaanuuf qophii xumuraa jirti. Xumura irrattis hogganaan waraana Liibiyaa balaa xiyyaaraa Turkiitti qaqqabeen du'e. Hogganaan waraana Liibiyaa balaa xiyyaaraa Turkiitti mudateen du'uusaa ministeerri muummee Liibiyaa beeksise. Jeneraal Muhammad Ali Ahmad Al-Haddaadii fi namoonni 4 tajaajila galgala xiyyaaraa Falcon 50 jedhamuun magaalaa guddoo Turkii Ankara irraa balali'aa ture keessa turan. Ministeerri muummee Liibiyaa Abdul Ahmed Dibaabee Liibiyaan namoota garaa qulqulluun of kennanii biyya isaanii tajaajilan dhabde jedhan. Ministeera dhimma biyya keessaa Turkii Ali Yerilikiyaan barreeffama toora X irratti maxxansaniin jechi daldalaa kan buufata xiyyaaraa Ankara irraa erga ka'een daqiiqaa 42 booda mallattoon xiyyaarichi balali'aa jiraachuu akeekuu baduu dubbatan. Jetiin gara Tiripooliitti balali'uu kun osoo quunnamtiin isaa addaan hin citiin dura muddamaan deebi'ee qubachuu akka barbaadu gaafatee ture. Boodarra caccabaan xiyyaarichaa kibba dhiyaa Ankaraatti kan argame yoo ta'u amma maaltu balaa kanaaf sababa akka ta'e adda baasuuf qorannoon gaggeeffamaa jira. Yerilikiyaan boodarraa barreeffama X irratti barreessaniin poolisiin caccabaa xiyyaarichaa naannoo ollaam keessii kaavaa bulchiinsaa Haymaanaatti argamutti akka argee barreessan. Ministeerri muummee Liibiyaa mootummaan tokkummaa biyyaalessaa biyyattii sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argate Abdul Hamid Dibeibee akka himanitti Jeneraal Haddaad fi qondaalonni olaanoo waraana Liibiyaa biroo jeetii sana keessa turan du'anii jiru. Ministeerri muummee biyyattii Liibiyaaf kun asaaraa guddaadha jechuun Liibiyaan namoota garaa qulqulluun of kennanii biyya isaanii tajaajilan abdee jiran. Jeneraal Haddaad fi gareen isaanii marii tumsa waraanaa fi nageenya biyyoota lamaanii daran cimsuuf kaayeffateef Turkii dhaqan. Turkiin bara 2019 waraana biyyattii gidduu erga seentees mootummaa Liibiyaa hawaasaa idil addunyaa irraa beekamtii qabu waliin hariiroo siyaasaa waraanaa fi dinagdee cimaa uumtee jirti. Egaan kabajamtootaa dhaggeeffattootaa Oromiyaa 24 News qophii keenya guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.